ashama jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota keenya kan biyya keessa jirtanii biyya alaa jirtanii nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaa ta'u egaa kabajamtoota hordoftoota diidaatiyu kan biyya keessa jirtaniif yeroo mara chaanaalii kiyya kan hordoftan yeroo mara jechuudha qaxaleewwan kiyya nagaa jirtanii fayyaa jirtanii addaan babbannee jiru isin jedha egaa akkuma isin jedhu jechuudha rakkoo adda addaatiin biizii taanet kan viidiyoo hojjechuu dhiisne garuu hara dhimma tokko qabadheetan isiniif dhufe speeshaalii waa'ee biyya arabaa ilaalchiseetu jechuudha Qaatarii fi Dubaay jechuudha warreen Qaatarii fi Dubaay deemuu barbaadan qaxaleewwan kiyya criteria ani amma isinitti tokkotu jira waan ta'eef criteria yookaan immoo ulaagaalee jechuu barbaaditanii ulaagaalee kana guutuudhaan kara biyya Qaatar karaa mootummaatiin deemuu hin dandeessan jechuudha hordoftoota kiyya akkuma yeroo mara isin jedhu jechuudha wanta taane isiniif akka hin finne isin hunduu hin beektanii wanta sobaa isiniif fidu wanta jiru hundaa jechuudha gadi fageenyaan ilaaleetu jechuudha isinii fide jechuudha so maal nu fidde har'a didhaa yoo nun jettan isinatti nama jechuudha wanta har'a isinii fide maal qaxaleewwan kiyyaa tokkoffaa kanaan dura akkuma beektan Saa'udiin banamee jira isinin jedheetan tureyyuu dhuguma ammallee hojjetamaa jira garuu kanaan dura waggaa tokkoon dura warreen galmaa'an hin jiran hordoftoota kiyya wanti isin beektan tokko jechuudha warreen waggaa tokkoon dura waggaa lamaan dura galmaa'anii galmeen isaanii taa'ee hin jira jechuudha ejensii keessa jechuudha isaantu deemaa jira jechuudha fakkeenyaaf har'a dhufteetoo COC isa jedhamu ulaagaalee jiru hundaa guuttaniitoo osoo har'a natti kennitanii jechuudha hatattamaan isinii dhufuu dhabuu danda'a sababni isaatis warreen tanaan dura galmaa'an sun jechuudha isaan jala deemaa jiran jechuudha so tokko isa kana beekuu qabdanii already kara nama 15 moo kara nama 20 kana jechuudha karaa kiyyaan jechuudha faayilii hundaa guutetu jechuudha ejensii geessetoo process irra jira at least yeroo dhiyoo keessatti biyyaans 7 booda jechuudha meedikaala hundaa akkasumas immoo ashaaraa wanjala irraa jechuudha qulqulluu ta'uu isaanii jechuudha dhaqanii jechuudha ashaaraa harkaa kennan jechuudha inni bira immoo jechuudha waa'ee Saawudii ilaalchisee isa kana jechuudha kanaaf turaa jira jechuudha karaa WhatsAppitiin karaa Telegiraamitiin imootiin jechuudha warreen natti haasoftan hin jirtanii akkuma isin jedhe jechuudha haalli biyya Saawudii isa kana jechuudha maaliif ture akkamiin jettee turteeyyuu maali rakkoon isaa warri naan jettaniif warreen tanaan dura galmaa'aniif egaa isaantu deemaa jira na Saawudiin illee jechuudha uummanni Itoophiyaa baay'ee nutti baay'attee jirti jechaa jiranii guyyaa guyyaadhaan nama baay'eetu deemaa jira jechuudha isa kana yaa details information yookaan immoo ulaagaaleen inni guutamuu qabu hordoftoota kiyyaa tokkoffaa paaspoortiidha COC barachuu qabdan please COC bakkuma jirtanitti magaalaa jirtan keessatti jechuudha COC barachuu qabdan jechuu barbaaditan COC hin beektan COC jechuun fakkeenyaaf torban lama akkana barattan natti fakkaate akkaataa algaa itti anaxxafan akkaataa uffata itti tuksii ittiin tokkosiisan akkasumas immoo akkaataa nyaata adda addaa ittiin hojjetan isa san isinitti himan already warreen tanaan dura biyya arabaa dhaqxanii gaddeebitanillee isin barbaachisa jechuu barbaaditan isin barbaachisaa so ani baradheetan jira ani tanaan dura deemetan jira maal naa godha COC warra naan jettaniif mast mootummaan kana isinii qopheessee jira waan ta'eef mast kana darbuu qabdan jechuudha kun waa'ee beekumsaati kun ulaagaalee mootummaan nu teechisa jechuudha isinii galee inni biraa isa kana wanti ani immoo har'a isin fidee dhufe jechuudha inni tokkoffaa har'a jechuudha warreen afaan arabiffaa qofa beektan jechuudha especially warreen midhaan dandeessaniif warreen baby sitter taataniif baby sitter jechuun baby sitter jechuudha I think akkaataa daa'ima itti qabdan jechuudha akkasumas immoo warreen qulqullina beektaniif jechuudha
please halloo naan jedhaayi duwwaa 920177982 Qatar Dubai deemuu hin dandeessan jechuudha. Isa kana jechuu barbaaditanii I think isa kana gaaffii qabaatan karaa WhatsApp, Telegram, Imotiin jechuudha. Duwwaa 920177982 halloo naan jedhaatiin nagaafadhaayi. Hordoftoota kiyya baay'een isin jaaladha. Hatattamaan yoo baay'ate Qatar deemuudhaaf ji'a tokkoof torban lama akkanii fudhata naan jedhanii jechuudha. Dheengadda ka ejensii dhaqeetan gaafadheeyyuu normaalii kara ji'a tokkoof torban lama yookaan immoo ji'a tokko ji'a lamaidha. At least ji'a lamaidha. Yeroo tokko dhugaa dubbachuun gaariidha waan yaaduuf jechuudha. ji'a lama keessatti kan Qatar dhufna kan Dubai immoo specially yoo midhaan dandeessan jechuudha. Kabajamtoota keenya Qatar kan Dubai deemuu hin dandeessan jechuudha. Halloo naan jedhaa jechuu barbaaditan. Akkasumas immoo warreen afaan Arabiffaa beektaniif yeroo dhiyoo keessatti dhuftaniif Dubai fi Qatar isiniin jedheetan jira. Ulaagaaleen barbaachisu paaspoortii, footoo ejjennoo, footoo gurdii, COC isa kana barbaachisu jechuudha. Qaxaliiwwan kiyya akkasumas immoo hordoftoota kiyya inni biraa wanti inni barbaachisu immoo jechuudha. Kanuma jechuudha. At least warreen Qatar especially demo warreen shufurnaadhaan yookaan immoo drivingidhaan deemuu barbaaddan warreen manjaa faqaadii qabdan dubartootas taatan karaa keessatti na dubbisaay dubartoota taatanii warreen manjaa faqaadii qabdan jechuudha. Salleen na dubbisaay bilbila keessanii fanteechisa jechuudha. Akkasumas immoo waa'ee biyya alaarraa ilaalchiseetu jechuudha. Warreen konkolaataa bitachuu barbaadan konkolaataa manaa akkasumas immoo konkolaataa dolfiinii haayiruufii bitachuu barbaadan na dubbisaay. Warreen YouTube bitachuu barbaadan YouTube afaan Amaariffaa hin jira, YouTube afaan Oromiffaa hin jira. Kan hordoftoota 44 qabu akkasumas kan hordoftoota 44 qabu akkasumas immoo YouTube afaan Amaariffaa kan qabullee bitachuu hin dandeessanii. Akkasumas immoo warreen algaa, warreen soofaa, warreen dizaayinii adda addaa soofaa mana barbaadanillee kabajamtoota keenya halloo naan jedhaatiin nagaafadhaa. Warreen lafa bitachuu barbaadan, warreen mana bitachuu barbaadan isin galee nagaafadhaa. Akkasumas immoo warreen manjaa faqaadii baafachuu barbaadan jechuudha. Karaa keessattiin jechuudha nagaafadhaa. Hordoftoota kiyya isa kana jechuu barbaaditanii gaaffii yoo qabaatan nagaafadhaa isin galee. Samoona kana babbadeetan jira akkuma beekamu barumsa Finfinneetan jalqaba barumsa wayii isa kana afaan isin jala babbadee baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja yoo gaaffii qabaatan duraan busy ta'eetan tureyyuu garuu amma yoo gaaffii qabaatan jechuudha. Gaaffii keessan specially WhatsAppidhaan nattaasaa imoodhaan osoo hin ta'in WhatsAppiin jechuudha. Dhugaan isin jedha application businessii waan ta'e WhatsAppidhaan nattaasaa ishii imoodhaan osoo hin ta'in imoodhaan hin hojjeta garuu nama baay'eetu natti bilbila jechuudha. Namni gaaffii hin qabne namni gaaffii qaba callisee natti bilbila waan ta'eef duwwaa 920177982 osoo natti haasuftanii baay'ee gaariidha inni yaada. Tokko Saawudii fi Dubai fi Qatar warri deemuu barbaadan warri limdii qabdan warri limdii qabdan kan immoo tanaan dura deemtanii dhuftan kan midhaan dandeessan kan cleanerii yookaan sadaatii dandeessan nagaafadhaa. Warreen YouTube bitachuu barbaadan nagaafadhaa. Akkasuma warreen soofaa algaa midhaan bitachuu barbaadan nagaafadhaa. Amantummaadhaan jechuudha. Nu Oromoon yaa waliin gannuu tiree qaxaleewwan kiyya haga ammaa miidiyaa irratti akkuma argaa jirtan uummata baay'eedhaaf jechuudha. Bakka isaan jiranitti jechuudha isaaniif ergaatan jira waan ta'eef isin hunduu nagaafachuu hin dandeessan jechuu barbaadetanii baay'een isin jaaladha isin kabaja horaa bulaayii nagaannaa jedhaayii ciao. Warreen chaanaalii kana haaraa taatan subscribe share godhaayi horaa bulaa.